Ashamarka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtu nageenyi rabbi guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha anulee global media irraa oduu guyyaa irraa qabadhee isiniif dhiyaadheeti jira. Oduu guyyaa irraa kan isinitti himu an obboleessa keessan Tolchaa Huseen Maddaati. Oduu keenya guyyaa irraa keessatti oduulee jajjaboo biyya keenyaa fi addunyaalessaa kan gama keessan dhiyeessinu ta'a. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo oduu keenya guyyaa irraa keessatti Itoophiyaan tokkummaa biyyaa eeguuf kutannoodhaan tarkaanfii fudhatte jechuudhaan dura taa'aan gamtaa Afrikaa Muusaa Faqii Mahammad dubbateetii jira. Muusaa Faqii Mahammad dura taa'aan gamtaa Afrikaa waan jedhan kana kan gama keessan dhiyeessinu ta'a. Itti aansuudhaan immoo biyyi Saudi Arabiyaa mootummaan Saudii imala gara biyyattiitti godhamu hunda ugguruu beeksiseetii jira. Waa'ee Saudi Arabiyaa kanas kan isinitti himu ta'a. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo itti aansuudhaan immoo waa'ee mucattii Mallas Zeenaawii jechuun muummicha ministeera Itoophiyaa duraanii ilaalchisee gabaasaan guyyaa kaleessaa isiniif dhiyeesse irratti Tolchaa gabaasni suni akka sirriitti ifanuuf ta'uuf mee irra deebi'inuuf himi. Intala muummicha ministeera Itoophiyaa duraaniitu hidhame jettanii warri nu gaafattan gaafii keessan hedduu isaa karaa koomentii irratti dubbisuu danda'eeti jira. Isa kanas dabaluudhaan bal'isee gabaabsee cuunfaa oduu waa'ee Samhaal Mallas kan isinitti himu ta'a. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoowwan kanneen wal duraa duuban kan gama keessan dhiyeessu ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo tamsaasni keenyaa guyyaa guyyaan isiniif dhiyaatu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhatin YouTube channel keenya subscribe godhadhaa jecha amma kallattiimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadee dhufeetti isin ceesisa. Itoophiyaan tokkummaa biyyaa eeguuf kutannoodhaan tarkaanfii fudhatte jedhe Muusaa Faqii Mahammad. Mootummaan Itoophiyaa nagaa fi tasgabbii biyyattii mirkaneessuuf jecha kutannoodhaan tarkaanfii fudhachuu ishee dura taa'aan Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faqii Mahammad ibsaniiti jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya asirratti wanti hubachuu qabnu qabsoon Oromoo yeroo dheeraadhaaf lafarraa harkifataatii turte. Sababni qabsoon Oromoo lafarraa harkifataa turteef waan nuti akka Oromootitti tokko taanee jabaachuu dadhabneefi. Nuti akka Oromooti tokko ta'uu dadhabne akka jaarmaya jaalannuutiin akka nama jaalannu san faarsaa kaan immootu abaaraa namaan jaaladhu malee kun baduu qaba jedha. Humna keenya ofii kennaa wallaamshessine. Yeroo ammaa kana mootu addunyaan bakka maratti nama jabaate qofa jaalatti. Gamtaan Afrikaa gaafa lolli kun eegalu Dr. Abiy Ahmed lola kana dhaabeetiin dubbii rakkoo mootummaa naannoo Tigraay fi amma isa jidduu jiru kana karaa jaarsummaatii fi karaa teessootiin gattaa'ee mari'atee furuu qaba jedhaniitiin osoo qubatti qabaa turan arra Dr. Abiy Ahmed naannoo Tigraay injifatee jennaaniin dura taa'aan Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faqii Mahammad mootummaan Itoophiyaa nagaa fi tasgabbii biyyattii mirkaneessuuf jecha kutannoodhaan tarkaanfii fudhachuu ishee dura taa'aan komishinichaa akkas jechuun ibseetii jira. Kanaaf akka Oromootti walirratti duuluu dhiifne jaarmaa kiyyaa kaabaa'oo yookaan paabaa'oo yookaan biltsiginnaa yookaan kaanii kaan jechuu dhiifne akka Oromootitti irree tokkoon wal qabannee haa dhaabbannu. Qondaalli Gamtaa Afrikaa ol aanaan kuniin kan dubbatan yaa'ii ariifachiisaa 38ffaa hariiroo misoomaa biyyoota baha Afrikaa IGAD guyyaa dilbataa Jibuutitti taa'ame irratti. Dureen Komishinii Gamtaa Afrikaa kun dabaluun waan dubbatan tarkaanfiin mootummaa federaalaa Itoophiyaa fudhatee heera mootummaa biyyattii balaarraa baraaruufi jedhe. Kun dirqama seeraa biyyoota hundarraayyuu eegamuudhas jedhe Komishiniin Gamtaa Afrikaa Muusaa Faqii Mahammad. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya qabxii tana mee sirriitti hubadhaa. Kun dirqama seera biyyoota hundarraayyuu eegamuudhas jedhe. Akka Gamtaan Afrikaa jedhutti tarkaanfiin Dr. Abiy Ahmed fudhate tarkaanfii seera qabeessaa fi tarkaanfii fudhatamuu qabuu fi tarkaanfii sirriidha jechuu isaati. Goolama siyaasaa naannoo Tigraayitti mudate booda lammiileen qeerraa buqqaaniiru kan jedhe Muusaa Faqii Mahammad gama kanaan IGAD kanneen baqatanii fi qeerraa buqqaan dandamachiisuuf jecha deeggarsa namoomaa Itoophiyaaf taasiftu cinaa akka dhaabbatu dhaaman.
Yaa'ii guyyaa tokkoof taa'ame kanarratti kan hirmaate miseensi IGAD gama isaaniitiin mootummaan Itoophiyaa akka deeggaran ibsaniiti jiru. Yaa'ii kanaan booda ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti hooggantoota biyyoota miseensa IGAD tarkaanfii seeraa kabachiisuu fudhatame hubachuu keessaniif galatoomaa jedheetii jiran. Hooggantoonni biyyoota miseensa IGAD seera qabeessummaa hojii seeraa kabachiisuu keenyaa hubatanii beekamtii kennuu isaaniif akkasumas Itoophiyaa deeggaruuf kutannoo isaanii waan ibsaniif galata guddaan dhiyeessaa jedheetii jira Dr. Abiy Ahmad. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo Dr. Abiy Ahmad kana jechuudhaan warra kanaan galateeffateetii jira. Lolli naannoo Tigraayitti jalqaba ji'a Sadaasaa darbee keessa mudatee miidhaansaa Itoophiyaa irra darbee biyyoota ollaas qaqqabeera miseensa IGAD dhimma kanas kaasanii mari'ataniiru. Lola waraanaa torbaanota tureen booda raayyaan ittisa biyyaa magaalaa guddoo Tigraay Maqalee to'achuu erga ibsee mootummaan federaalaa opereeshinii seera kabachiisuu goolabamuu ibsee ture. Lola kana keessa namoonni dhibbaan lakkaa'aman lubbuu dhabaniiru. Kanneen biyyummaa keessatti qe'ee isaaniirraa buqqaan alatti lammiileen lola kana dheessuun gara Suudaan baqatan ammoo 50,000 caalu. IGAD yaa'ii isaa alanaa kanaan rakkoo biyyoota miseensota isaa ta'an keessatti mudatee fi biyyoota gidduutti dhalatee irratti gadi fageenyaan mari'achuun dhimmoota deebii hatattamaa barbaadan irratti murtee dabarseetii jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad torbee darbe keessa dureewwan biyyoota baha Afrikaa kanneen akka gita isaanii Suudaan Abdullahi Hamdok, pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyaata, kan Somaaliyaa Muhammad Farmaajo, kan Jibuutii Ismaa'il Umar Giilee akkasuma pirezidaantii itti aanaa Suudaan kibbaa waliin mari'atanii jiran. Dureewwan kunneen rakkoo keessoo isaaniitti dhalatee akkasumas biyyoota gidduutti mudatee kaasuun irratti mari'ataniiti jiru. Teessoo muummee isaa Jibuutii kan ta'e IGAD Eertiraa, Suudaan, Itoophiyaa, Jibuutii, Suudaan kibbaa, Keeniyaa, Somaaliyaa fi Ugaandaa of keessaa qaba. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon gama kanaan jiru kana fakkaata. Odeeffannoo keenyaan itti aanuun mootummaan Suudii imala gara biyyattiitti godhamuu hundaa ugguruu beeksise. Weerara COVID-19 akka haaraatti biyyoota addunyaa keessatti hammaataa dhufe hordofuun mootummaan Suudii har'aa irraa eegalee yoo xiqqaate torbaan tokkoof xiyyaara baharaa fi lafoo dabalatee imala gara biyyattiitti karaa hundaan godhamu ugguruu beeksise. Haa ta'u malee namoota biyyattii keessaa bahuuf dursanii karoora qabatanii turaniif addatti tajaajila imala xiyyaaraa kan kennamu ta'uu ibsame. Tajaajilli odeeffannoo Suudii akka gabaasetti imaltoota Awurooppaa irra torbee 2 dura gara biyyattii seenan hundaaf qorannoo koronaa akka godhamu akkasumas torbaan 2 addatti akka of baasan qajeelfamni baheetii jira. Weerarri COVID-19 haaraatti ka'ee kun biyyoota Awurooppaa hedduu keessatti hammaataa jira. Keessumattuu weerarri vaayirasichaa Biriteen magaalaa London keessatti to'annaa ala bahuu labsamee jira. Kanuma hordofuun Kanaadaa fi biyyoota Ameerikaa kibbaa hedduu dabalatee kanneen biroos imala UK irraa dhufu ugguraniiti jiru. Daawwataa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon Suudiirraa arganne kanuma. Hedduun keessan waa'ee intala Mallas Zeenaawii kan nagaafattan intalti muummicha ministeera duraanii Mallas Zeenaawii Maqaleetti hidhamu maatiin ishee adde Azeef Masfin himaniiti jiru. Intalti ministeera muummee duraanii Itoophiyaa obbo Mallas Zeenaawii Samhallaa tan jedhamtu Tigraay keessatti hidhamte. Haati isii adde Azeef Masfin intalli isaanii Samhal maaliif qabamtee akka hidhamte wanti beekan akka hin jirre himan. Gara Maqalees kan deemte lolli naannichaa osoo hin jalqabin dura akka tahee dubbatan. Itti dabaluunis adde Azeef intalli isaanii Samhal kan gara Maqalee deemte kitaaba seenaa jireenya abbaa ishee obbo Mallas Zeenaawii irratti bu'uureffatee bifa tiyaatiraan qophaa'ee eebbisiisuuf namoota hedduu waliin tahuu himan. Samhal ijjannoo siyaasaa kan mataa ishee qabaachuu dandeessi garuu hooggansa paartii yookaan miseensa akkasumas deeggartuu paartii tokkollee hin turre jedhaniiti jiru. Samhaliin alattis ilmi jeneraal Haayilom Ariyaa kan waggoota 20 dura magaalaa Finfinneetti ajjeefaman Biraanaa Masqal Haayilomis to'annaa jalaa oolus himameetii jira. Adde Azeef Masfin guyyoota muraasa dura intalli isaanii akka barbaadamaa jirtu dhagahuun jimaataa darbee gara Maqalee deemuu jedhanii eeyyama akka dhabanii fi gaafa dilbataa to'annoo jalaa ooluu ishee akka dhagahan dubbatan. Intalli isaanii gama
qaama kamiin akka to'atamtee fi maaliif akka to'amte Aadde Azeeb hin beekan. Samhaal maaliif akka to'annaa jala ooltee baruuf pirees seekreetarii abbaa alangaa waliigalaa federaalaa Awwal Sultaaniif dubbii himaa komishinii poolisii federaalaa Jaylaan Abdii BBC'n gaafatus waa'ee hidhamuu ishee waan beekan akka hin qabne himan. Samhaal Mallas mucaa hangafaa muummee ministeera duraanii Itoophiyaa obbo Mallas Zeenaawii fi Aadde Azeeb Masfin yoo taatu hanga du'a abbaa isheetti waa'een ishee hagas mara waan beekamu hin turre. Obbo Mallas Itoophiyaa waggoota 27 oliif bulchaa kan ture adda waa'ii waggoota dheeraaf kan gaggeesse yoo ta'u waggoota 20 oliif ministeera muummee Itoophiyaa ta'uun bulchaa turaniiti jiru. Samhaal shamarree ganna 32 taatu yoo abbaan ishee bulchiinsa Mangistuu Hayilamaariyaam kuffisuuf paartii isaa TPLF waliin qabsaa turanitti Suudaan magaalaa Kaartuum keessatti kan dhalattedha. Samhaal erga abbaan ishee du'ee as waltajjiiwwan ministeera muummee duraanii obbo Mallas faarsanii waltajjii siyaasaa tokko tokko irratti darbitee hirmaachuurraa kan hafe sochii siyaasaa guddaa kan tahe taasiftee hin beektu. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal galutti turtii gaarii isiniif haa taatu.